Walitti bu'iinsa kaaba Itoophiyaatti mudate sarba mirga namoomaa qaqqabeef itti gaafatamummaan akka jiraatu kanneen miidhaman beenyaa akka argatan taasisuudhaaf tuunni raawwii hojii ministeerotaa kan mootummaadhaan hundeeffamee ture bara darbe naannoo Affaarii fi naannoo Amaaraa keessatti sarba mirga namoomaa raawwatame qorachuudhaan gabaasa jalqabaa fulbaana 11 bara 2015tti ifoomseera. Biiroon Koomishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa fi tokkummaan mootummootaa wal ta'uudhaan gabaasa qorannoo taasisanii yeroo dhiyeessan yaada dhiyeessan hojiirra oolchuuf tuunni raawwii hojii ministeerotaa sadaasa bara 2014 garee qorannoo 11 hundeessuun qorannoo gaggeessuusaa ibseera. Qorannoo taasise hordofuudhaanis gabaasa duraa kan dhiyeesse tuutni kun namoonni nagaan ajjeefamuu fi sarbi mirga namoomaa raawwatamuu ibsee jira. Obbo Fiqaaduu ጸጋ ዴታ ሚኒስትር ሀቃቲ ያገኛቸው የመጀመሪያ ደረጃ የሚባሉ ግኝቶች በእነዚህ ቦታዎች ላይ 2831 ሰዎች መሞታቸውን 1315 አካባቢ ሰዎች ላይ የአካል ጉዳት መድረሱን argannoo inni sadarkaa duraa bakkeewwan kanatti namoonni 2831 du'uu namoota 1315 irratti ammoo miidhaan qaamaa qaqqabu namoota 452 irratti sarbi mirga namoomaa olaanaan qaqqabu namoonni 36 eessa buuteen isaanii dhabamu adeemsa qorannoo kanaan mirkanaa'ee jira. Ajjeechaan kun eenyuu fi akkamiin akka raawwatames obbo Fiqaaduun ibsaniiru. 831 ከፍርድ ውጭ የተፈጸመ ግድያን በተመለከተ በአብዛኛው ህወሓት የፈጸመው ሲሆን በሰሜን ሸዋ የተወሰኑ ወረዳዎችና ኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን ላይ ሸኔ የተሳተፈ መሆኑን በምርመራ ሂደቱ አረጋግጠናል። Ajjeechaan murtii malee raawwatame kan namoota 2831 ilaalchise harka caalaa garee Abut kan raawwatame yoo ta'u aanota muraasa Shawaa Kaabaa fi godina addaa saba Oromoo keessatti shaneen kan itti hirmaate ta'uu adeemsa qorannoo kanaan mirkaneessineerra. Ajjeechaan kun namoota dhuunfaan kan raawwatame osoo hin taane kan karooraan hoogganamedha. Haalli ajjeechaa kanaas irra jireessaan dhukaasa walirraa hin cinneen kan raawwatamee fi albeefaan kan raawwatame ta'uu mirkaneessinee jirra. Dubartoonni 2212 ta'an ammoo yakki dirqiin gudeeddii irratti raawwatameera jechuun gabaasa kana keessatti eerameera. Sababa rakkoo nageenyaatiin gara naannoo Tigraay deemuun tuutni kun sarba mirga namoomaa naannoo sanatti raawwatame gabaasa kana keessatti kan hin hammachiisne ta'uu ibsee jira. Waraana kaaba Itoophiyaatiin sarba mirga namoomaa raawwatame qorachuudhaaf manni maree mirga namoomaa tokkummaa mootummootaatiin kan hundeeffame ogeessonni koomishinii mirga namoomaa idil addunyaa wiixata darbe gabaasa jalqabaa baasaniin bara 2013 yeroo waraanni kun eegalee lammiilee hundarratti sarbi mirga namoomaa gaggeeffamuun ibsameera. Koomishiniin kun mootummaa Itoophiyaa kan itti gaafachiisu mootummaan federaalaa kan Itoophiyaa fi deeggartoonni isaa naannoo Tigraayitti yakka waraanaa fi sarba mirga namoomaa raawwachuu kan ibsan agarsiistuun adda addaa jiru jechuun eereera. Mootummaan haleellaa xiyyaaraatiin naannoo Tigraay keessatti lubbuu namoota nagaa hedduu balleesseera kan jedhe koomishiniin kun yakka sarba mirga namoomaa kanneen biroos hedduun raawwatameera jechuun gabaasa kana keessatti eereera. Sarbi mirga namoomaa naannoo Tigraay hangaa fi turtiidhaan rifachiisaadha kan jedhan dura teessuun koomishinichaa Keerii Beetii Muringii tajaajilli bu'uuraalee nyaanni fayyaa fi dhiyeessiin deeggarsa namoomaa kanneen biroon dhorkamuun namoota siviilii irratti rakkoo geessaa jiru jechuun ibsaniiru. Kanaafis sarba mirga namoomaati jennee amanuudhaaf sababa gahaa qabnaa jechuun kan eeran mootummaan federaalaa beela akka meeshaa waraanaatti fayyadameera amantaa jedhu akka qabanis ibsaniiru. Gabaasni koomishinii kun guutuu miti dursee barreeffame ejjennoo siyaasaa qabaa jechuun kan qeeqe mootummaan Itoophiyaa gabaasicha kan hin fudhanne ta'uu ibseera. Itti gaafatamaan waajjira tuuta raawwii hojii ministeerotaa Dr. Taaddasee Kaasaa ejjennoo mootummaan Itoophiyaa qabu kaleessa ibsa baasaniin eeraniiru. አንደኛና የመጀመሪያው ይሄ የቀረበው ሪፖርት በሶስቱም ክልሎች ደረሰ ከተባለው እና ሁላችንም ከምናውቀው የጥፋት መጠንና አይነት ጋራ የሚመጣጠን አይደለም። በጣም ቁንጽል የሆነውን ሳብጀክት ማተር ላይ ብቻ ፎከስ ያደረገ ስለ ሂደቶች ቁንጽል የሆነ ስዕል ብቻ የሚሰጥ ሪፖርት ነው የሚል ነው። inni jalqaba gabaasni dhiyaate kuni badii naannolee sadan keessatti qaqqabe waliin hangaa fi gosaan kan wal madaaluu miti. Waan xiqqoo fi adeemsa muraasa irratti kan xiyyeeffatedha. Inni lammaffaan koomishiniin kun qajeeltoo tokkummaa mootummootaa kan eegee miti. Gabaasa kana sadarkaa barbaadamuu fi gita itti gaafatamummaa qabuun qoratee miti kan dhiyeesse. Akkaataa ragaan itti walitti qabames yoo ilaalame ragaan qabatamaan bakka hin jirretu jira. Kaan ammoo waan muraasa qofa walitti qabuun kan hojjetamedha. Kanaaf mootummaan qorannoo dhiyaate kun ragaan kan mirkanaa'e walabummaan kan gaggeeffame jedhees hin fudhatu. Akka waliigalaatti gabaasni kun akka dhimma cimaa tokkoo fi fuuldurattis itti gaafatamummaa hordofsiisuu danda'utti kan ogummaa fi beekumsaan deeggaramee hojjetame miti.
walabummaa dhaabbatichaas kan gaaffii keessa galchudha. Amnesty Internationalin baatii guraandhala bara 2014 keessa gabaasa qorannoo baaseen humnoonni adda bilisa baasaa uummata Tigraay naannoo Amaaraa keessatti namoota nagaa irratti ajjeechaa raawwachuu, dirqiin gudeeduu fi qabeenya mancaasuuf saamuu ibsee ture. Haa ta'u malee gabaasa Amnesty International kan Koomishinii Mirga Namummaa Itoophiyaa fi kan tokkummaa mootummootaa gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay kan hin fudhanne ta'uu ibsee ture. Gama biraatiin bu'aa qorannoo Koomishinii tokkummaa mootummootaa kan fudhatu ta'uu gareen kun eereera. Biiroon dhimma alaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay ibsa har'a baaseen mootummaan naannichaa gabaasicha akka fudhatu ibsee yakkoota rifachiisoo raawwataman koomishiniin kun akka qorate hubachiisee garuu tarkaanfiin hin fudhatamne jechuun hawaasa idila addunyaa qeeqeera. Koomishiniin Mirga Namummaa Itoophiyaa gama isaatiin ogeessonni Koomishinii Mirga Namummaa idila addunyaa kan tokkummaa mootummootaa gabaasni dhiyeessan hanqinoota akka qabu hubachiisee jira. Naannoo Affaar keessatti yakki waraanaa fi sarbi mirga namummaa raawwataman guutummaan guutuutti kan hin qoratamne ta'uu ibsa kaleessa baaseen